Adoolessa 7 oduu sibuu neetworkii yeroo kana isin biraan geenya. Qabsaa'ota hundaaf kabajaa fi beekamtiitu malaa fi jedhan Dr. Abiy Ahmed. Muummichi ministeeraa Abiy Ahmed ibsa irraa Adoolessa 7 paarlaamaa biyyattiif kennaniin waa'ee qabsaa'otaa fi paartilee waggoota dheeraaf qabsoo irra turanii kaasuun dubbataniiru. Keessattuu TPLF fi adda bilisummaa Oromoo ABO irratti xiyyeeffachuun dubbatan. Namoonni ani waggaa 40 qabsaa'eeraa jechuun of saadan Tigraay keessa qofa osoo hin taane Oromiyaa keessas jiru jechuun haasaa isaanii jalqaban. Qabsaa'uun isaanii dhugaa dhamuu hin dandeenyedha kan jedhan muummichi ministeeraa Abiy Ahmed garuu har'a biyyattii akka barbaadan gochuu hin danda'anii jedhan. Fakkeenyaaf jedhan Abiy Ahmed Oromoon seenaa qabsoo ABO busheessuuf yaaluu hin jiru. Garuu isinittan himaa ABO'n qabsaa'eera. Oromoo dammaqseera, gurmeesseera. Kun gonkumaa waan tuffatamuu fi haala miti kabajatu malaa fi jedhan. Garuu bulchiinsii fi siyaasni ammaa kan yeroo sanaarra adda jechuun haasaa isaanii itti fufan. Siyaasaaf kan gurmaa'ee dhufe yoo jiraate ammoo wal tuffachuu hin barbaachisu jedhan. Tuffiin yoo eegalame dhaloonni haaraanis waliin tuffatama. TPLF keessatti Taaddasaa Waradee, Tsaadiqaanii fi Dabratsiyoon qabsoo isaan taasisan baay'ee walirraa hin fagaatu. Tuffatamuu hin qaban. Akkuma dulloomaa deemtu gadi bu'aa deemta. Fudhatama dhabaa deemta. Kana amanuun barbaachisaadha jedhan muummichi ministeeraa Abiy Ahmed. ABO keessatti fakkeenyaafanii fi Daawud Ibsaan ilaalchaan tokko miti. Garuu goota ta'uu isaanii hin haalu. Waggaa 40 darbaniif osoo adda hin kutin uummata Oromoof qabsaa'aniiru. Ani gootummaa isaanii nan amana. Kan isaan waliin qabsaa'e garuu hin amanu jedhan dabalanii. Hunduu goota kan jedhan muummichi ministeeraa Abiy Ahmed wal xiqqeessuurra walirraa barachuutu barbaachisaadha jedhan. Akkuma kanaan qabsaa'onni naannolee hundiyyuu kabajamuu qabu jechuun haasaa isaanii goolaban. Haasaa Dr. Abiy dubbatan sanarratti aktiivistiin Jawaar Mohaammed dhimma gootummaa ABO dubbatame irratti maashaallah jechuun barreeffama isaa kan jalqabe paarlaamaatti har'a biltsiginnaan haadhoon biltsiginnaa gullallee faarsaa oolte jedhe. Miseensi ABO gameessi Gadaa Gabbisaa immoo haasaa Jawaar Mohaammed yookaan barreeffama Jawaar Mohaammed fuula feesbuuka isaa irratti barreesseef deebii kenne. Addaggummaan Jawaar Mohaammed daangaa darbee alaleen akkanumaa jechuun jalqabe. Gootummaa Jaal Daawud Ibsaa yoo ta'e abbaa fedhee ragaa ba'a. Si dabalatee jechuun itti fufe. Yeroo garii of gamaggamuun gaarii ta'a. Gaafa jalqabaa dhaabbadha of ilaalisiin hin jenne namni kun. Wantoonni ati abdattee foorichi kun sinfullaasanii jennaan diddemitii namana. Amma isa kam maqaa balleessuuf munaagdaa isa darbee maaf dagattee hin tuqinaa hin jenne moo ABO'n illee ABO'dhuma tarii hooggantoonni ammaa yoo badan iyyuu qabataan dhalootatu dhaabicha ofitti fuudhee itti fufsiisaa. Dhaabbanni mootummoota gamtoomanii miidhaa hubannoo namtolchee AI'n fiduu danda'u ittisuuf seeraan hoogganamuun barbaachisaadha jedhe. Mootummoota gamtoomanitti barreessaa olaanaan Antooniyoo Guutarees dhiibbaa faallaa teekinooloojii hubannoo namtolchee keessattuu daa'imman irratti fiduu danda'u ittisuuf seeraan hoogganamuun barbaachisaadha jedhe. Guutarees kana kan dubbatan waltajjii idil addunyaa dhimma teekinooloojii hubannoo namtolchee irratti sadarkaa mootummaatti yeroo jalqabaatiif Jeenevaatti gaggeeffame irratti ture. Teekinooloojiin kun diinagdee addunyaa filannoo carraa hojii akkasumas haala nageenyaa fi tasgabbii murteessuuf dandeettii akka qabu ibsanii ta'us teekinooloojii kana warri uuman iyyuu haala tajaajila isaa to'achuu hin dandeenye saffisa jabaan guddataa jiraachuusaa akka isaan yaachise ibsaniiru. Carraawwan gaarii teekinooloojii kana sirnaan itti fayyadamuu fi miidhaa inni keessattuu daa'imman irraan ga'uu danda'u ittisuuf seerri idil addunyaa ittiin hoogganamu hojiirra ooluu akka qabu cimsanii hubachiisaniiru. Waltajjii sana irratti miidhaa teekinooloojii hubannoo namtolchee fiduu hambisuu fi carraalee gaarii isa sirnaan fayyadamuuf seeronni dandeessisan haala ittiin qophaa'an irratti akka mari'atamu Reuters gabaasa isaa keessatti eereera. Damaasqootti hoteela pirezidaantii Faransaay Imaanu'eel Maakroon qubatanitti dho'iinsi mudachuun lubbuun namaa darbe. Sooriyaa magaalaa Damaasqoo keessatti hoteela pirezidaantiin Faransaay Imaanu'eel Maakroon qubatanitti dho'iinsi mudachuu miidiyaaleen Sooriyaatu gabaase. Dho'iinsa qaqqabe sanaan namoonni 18 madaa'utu gabaafame. Akka miidiyaan mootummaa Sooriyaa gabaasetti meeshaaleen dho'an 2 humnoota nageenyaa sakatta'amanii adda ba'anii kan turan yoo ta'u, dhootuuwwan kanneen fashaleessuuf humnoonni addaa osoo carraaqqitti jiranii dho'iinsi mudachuu himame. Dhootuun tokko konkolaataa dhaabbate keessa turee fi inni lammeessoo meeshaa samsame keessa kan turedha jedhame. Maakroon gita isaanii Siiriyaa Ahmed al-Shaaraa waliin mari'achuuf masaraa mootummaa keessa turan. Aangaa'onni isaanii Maakroon nagaa isaanii akka ta'anii fi dho'iinsa sana iyyuu hin dhageenye jechuun ibsan. Pirezidaantiin Faransaay Maakroon daawwannaa isaanii Sooriyaa booda koronneetootiif gara Turkiyyaatti malaniiru. Akka gabaasa miidiyaa Siiriyaatti poolisoonni 4 dho'iinsa sanaan madaa'aniiru jedhe. Ministeerri biyya keessaa dho'iinsi sun qaama kamiin akka raawwatame irratti qorannoo eegalu ibseera.